Kiyya akkam jirtu inni waaqayyo isin yaa baay'ee tokko fayyaa keessan jirtu ani jira galata waaqayyooti. Baga jiraattan isin jira. Maalo iddoo kana kan dhukkuba maalan godha. Iddoo kana kan na dhukkuba naante. Booda bakka darrabsa. Darrabsiidhaa jira dhukkuba. Baala wayii siditti mul'ise. Umaasi wajjin naasoo masaatti kan maalo. Maala kana sa udfe beettu amma samma maalo komentii naa barreessaa. Amma sagandi xiqqashuu sun irratti gadhiisa viidiyoo kana maali beettu soorsaanii diida fagoo bakka mana keenyaa san deemee jira. Namicha irraa lafa binnee mana irratti ijaarre sanatu mucaan jira du'e guyyaa sadaffaadha. Mucaa hosin hin jiru daa'ima miti nama kutaa kudha lama baratudha. Bishaan daakuu deemee bishaan affanee bishaan keessatti du'eedhaan har'a guyyaa sadaffaadha. Har'a deemu malee jedhee ganama deeme. Amma muuda wallaafiin dhufaan jiraa sabbataa gaheera naan jedhe. Maaloo adaraa koo maaloo nama warra du'aa deeme nama fagoo deeme kana as miti gaa bakka mana keenya illee dhaqee ilaalachumaan jedhee ni dandeeme. Fagoo deeme kana maal jedhee akkam biraangii godhu adaraa amma dafa yaada bareedduu shinaa barreessa yookaan waxiitiin jiru jedhuuni. Waan nyaatte dhuftee nyaattu maal jedhisee kun nama barbaadde jedhu maaloo maa sana hojjenne garuu takka ciiseen ga'e malee maaloo amma dafaa naa barreessaa waan inni ittiin kaameraa dhoksadhee naan jiru biraankii godhe sammuusaa aarsu maaloo ciniinsuun na qabee guyyaa lama irratti hojjedheera isan hojjedhu waan biraanatti maa amma naa barreessa dafaane. Amma naa barreessaa adaraa keessan waan ofii keessan isin gammachiise yaada nama shanii yaada bareedduu shirganna amma dafaa akka tooni na biraan ga'e sabbataa ga'eera naan jedhe.